gaafaan Adaamaa bara ijoollee gosa Oromoo Karrayyuu gaafate kan yeroo hedduu deebi'ee dubbadhuutu jira. Egaa mee nageenya Rabbii waa hunda haa dursuuti harka fuune hordoftoota Barruu miidiyaa. Alaamanaan sa'aaf namni hundi keessanuu nagaa keessanii jecha Barruu miidiyaan oduu fi odeeffannoo waayitawaa akka isin biraan gahuuf YouTube chaanaalii keessan Barruu miidiyaa kana like, share fi subscribe godhuun nu faana bu'aa jenna. Billawa bakka hin waraannetti luqqifachuun Fiddu tanamee waliin haa millannu. Kunis tooriidaa yookaan billawa guddaa bakka hin waraannetti hin luqqifatan jettudha. Yaanni isaa namni tooriidaa yookaan togorii hidhatee jiru nama wal dhabeensa waraanuuf yoo murteesse malee ittiin doorsisuuf luqqifachuun balaa qaba kan jedhudha. Ati doorsisuu qofaaf waan luqqifatteef hin darbattu. Namichi garuu na waraanuuf deema je'eef irraa ittisuuf sitti dhidhimsa. Dubbii tana maaliif akkaan kaase beektu laata? Nama haasawa Abiyyi tibba kana paarlamaa irratti taasise dhageeffateef waanuma borumtaa isaa lola banee buufata doonii asabnuu fidu fakkaata ture. Dhugaan garuu Abiyyi ammatti Eertiraas tahee Tigraay waliin lola banuuf fedhiis qophiis hin qabu. Humna waraanaa deeggarsa hawaasaa fi tumsa diploomaasii dabalatee lola sadarkaa kanaa gaggeessee mo'achuuf isa dandeessisu hin qabu. Garuu ammoo ololli isaa fi dabballoonni isaa oowwisaa jiran kun lola kana fiduu hin oolu. Barreeffama kana keessatti madaala humnaa gamaa gamanaatii fi balaa qophiin maletti olola waraanaa gaggeessuun fiduu maltu xiinxalaatti ilaala. Gama humna waraanaatii yoo kan laallu taateesi raayyaan ittisa biyyaa amma jiru lola biyyaan ala gaggeessee injifachuuf qophaa'ina akka hin qabne qaamni xiyyeeffatee ilaale kamuu kan irratti walii galudha. Laafina raayyaa ittisa biyyaa kanaaf sababoota hedduu tarreessuun ni danda'ama. Raayyaan kun wayyaaneen kan ijaarame ta'uun waan wal nama gaafachiisuun qabu. Gaafa isaan aangoorraa kaafaman haaromsi gaggeeffame ja'ames kan humna jaarmiyaa cimsee miti. Haaromsi ja'ame qondaalota sabaan Tigree keessaa yaasuun warra birootiin bakka buusuu bira kan dabre hin turre. Jijjiiramni humna namaa haaromsa waraanaatiif barbaachisu keessaa isa tokko malee gahaa miti. Haaromsi imaammataa yookaan poolisii fi akeekni loltummaa hedduu barbaachisaadha. Kunis hin taasifamne. Bakka haaromsi sirna qabeessaa hin gaggeeffamanitti lolli Tigraayis dho'e. Raayyaa imaammata ifaa tahee hin qabnee fi akeeka loluu irratti hubannoo gahaan osoo hin kennaminiif lola san seenan. Bu'aan isaas gaaga'ama hamaa ture. Duula jalqabaatiin olaantummaa harkatee Maqalee to'atus injifannoo tiifatee turuu hin dandeenye. Lolli babal'achaa waan deemeef humna lakkoofsaa fi hidhannoo irra xiqqaa ta'een kan mo'ame ture. Meeshaalee gurguddaa irraa fudhatameen dabalataa qondaalonni sadarkaa jiddugaleessaa kan sarara jalqabaa irraa lolchiisan kan milkaa'ina raayyaa tokkoof barbaachisoo tahan kumaatamaanis dhuman. Qondaalota leenjii fi muuxannoon jarasan bakka bu'an horachuun waggoota hedduu fixa. Hanga ammaattis bakka buusuun hin danda'amne. Lolli Tigraay haasawa araaraatii yeroof dhaabbatus raayyaan ittisa biyyaa garuu haara galfatee if ijaaruuf carraa hin arganne. Lola Oromiyaatti taasifamee tureen dabalatee naannoo Amaaraattis waan dho'eef gamasittis bobbahan. Wal waraansi lamaan kun hanga kan Tigraay san dhageettii dhabullee raayyaa ittisa biyyaa miidhaa dabalataaf saaxile. Kunis lola naannolee fi saboota gurguddoo lamaan kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhufe keessatti kan gaggeeffame ta'uun qoqqoodamiinsi sabummaa akka hammaatu taasisee jira. Waliigalatti yeroo ammaa raayyaan Itoophiyaa kan haaromsi gahaan hin godhaminiif kan wal waraansi waggaa 7 humnaa fi hamilee buusee kan ilaalcha sabummaa fi biyyummaa harkaa wal dhaheetu jira. Laamsha'ina kanaaf ragaan salphaan loltoota Oromiyaa fi Amaara keessatti riphee loltoota lakkoofsaa fi hidhannoon isaa hin ginneen mo'amanii fi dhibbaatamaan booji'amaa ooluu isaati. Kanaafuu Itoophiyaan yeroo kanatti waraana amansiisaa lola biyya alaa gaggeessuu danda'u qabdi jechuun rakkisaadha. Abiyyi laafina waraana kanaa waan hubatuuf olaantummaa humna qilleensaan keessattuu kan dirooniitiin dhaadata. Dhugaadha, humni qilleensa Itoophiyaa kan Eertiraarra cimaadha. Fayyadamni lola irratti bu'aa guddaa buusuun isaatis waan haalamu miti. Garuu ammoo waan lama ilaalcha keessa galfachuun barbaachisaadha. Humni qilleensa Eertiraa qophaawaa hin jiru. Xiyyaaronni Suudaan guutuutti achi jiru. Gama dirooniitiinis taanaan yeroo ammaatti biyyi teeknooloojii san hin hidhatin hin jirtu. Jibuutiin xiqqoon sanuu daangaa Itoophiyaa dabartee riphee loltoota Affaar rukutuunis yaadannoo yeroo dhihooti. Sadarkaa biyyaatti dhiisii humnoonni riphee lolaa fi maafiyaa yakkoota qoricha sammuu daldalan diroonii hidhatanii jiru. Kanaafuu akka Abiyyitti ifatti mul'isuu fi ittiin dhaadachuu baatanis jarri Eertiraa diroonii hidhachuun isaanii waan hin oolle. Diroonii ilaalchisee of tuulummaan daangaa dabree mul'achaa kan jiru kanarratti of eeggannoo feesisa. Osoo olaantummaan humna qilleensaa kophatti injifannoof gahaa tahee silaa humnoota Huutii kan Yamantu mo'amee dhabama ture.
akkuma yaadatamu Saudi Arabiyaa fi Emireetonni mootummaa Yamaniif tumsuun humnoota Huutii xiyyaarota ammayyaa fi dirooniin waggoota 5 jechuunis lakkoofsa lakkooftuu warra Awuroopaanotaatti bara 2015 hamma 22tti halkanii guyyaa boombii itti roobsaa turan. Dhumarrattis dadhabanii dhiisanii keessaa bahan. Warri Huutii ibidda samiirraa itti buufamaa ture sammara dandamachuu qofa osoo hin taane har'a Yaman irratti olaantummaallee gonfachuu dandeessee jirti. Kun barruu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammed yoo ta'u har'aaf hamma naawwaarrannullee kutaa lammaffaa fi xumuraa akkasuma barruulee akkanaa dhimma biraa irratti qabannee hanga walitti deebinutti YouTube chaanaalii keessan Barruu Miidiyaa like, share fi subscribe godhuun nullee jajjabeessaan hordofaa jenna.